Ashamaa harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota fi daawwattoota YouTube kiyyaa fi akkasuma fuula Facebook kiyyaa nageenyitti isin jaalalaa kabajaa bakka jirtanitti isin bira haa geessu isiniin jedha. Nagaa kiyyatti aansuun har'atana ergaa hatantama kan nageesse takka Oromiyaa irraa nageetti gurraan isin ga'uu barbaada. Hundi keessanuu hadaraa isinitti haa taatu namni Jawar jaalattu. Oromoon kam kan Jawar jibbuun jiru kan Jawarin jibbuun nafxanyaa fi bilisgina galtuu nafxanyaa jalatti dhalatteetiin jetteedha. Gama yaada kiyyaatitti yookaan gara ergaa biyya keessaa nagayeetitti yoon deemu Jawar Mohammedittif guyyaa boru irratti murtee waggaa 15 kennuudhaaf murteessanii walii galanii jiranii dabalataan immoo Abiy Jawar Mohammedittif irraa mirgi wabis akka ka'ee fi akka kaafame illee natti himanii jiranii. Kanaaf Oromoo nuti hiriira ba'aa jirra. Gahee nurraa eegamu hunda dalagaa jirra. Aarsaa hedduu kafallee jirra. Wareegamnee jirra. Mootummaan kun garuu wanta nu dhagaa jiru takka hin jiru. Murannoodhaaf kutannoon isaa garuu ilmaan Oromoo lafarraa fixee hayyoota Oromoo hidhee ajjeesee biyya sana ijaaruudhaaf kutannoodhaaf murannoon nama deemaa jiru. Mootummaan kun garuu dubbiin Jawaartuun baay'ee ulfaatti. Waan isin ajaa'ibu keessaa Iskandar Naggaa dubbiin Iskandar Naggaatiif deemaa jirtu Oromoo isin haa galu Jawariif deemaa jirti. Iskandar Naggaa yakkamaadha. Biyya rabbashaa wantoota garaagaraa alaabaa maal qabateetiin deemaa jira jedhanii sobanii akka nama Iskandar Naggaa irratti illee murtii kennuutitti olola oofaa jiranii. Garuu abbichi Iccittii naa kenne sun akka jedhetti dubbiin Jawariif deemti. Jawar akka hin baane haga Jawari murtiin hidhaa waggaa haganaatti kennamutti Oromoon adabatteen teetu nuti immoo aangoo kenna dabalatuu fi nuti immoo biyya tana hamma dandeenye bulchuuf Jawaritti murtee kennuu qabna. Hanga murteen sun hin gahuutitti Oromoon nuti hin dubbatu waan ta'eef Jawari murtee ni kennina. Jawar mana hidhaa keessa haa turu nuti immoo biyya ni bulchina. Oromoo akka barbaanne nu bulchina. Ka bultii kenna didee kan immoo akka nuti ajajnutti deemuu didee olaantummaa seeraa irratti fudhannaa jedhanii kana irratti walii galanii jiranii. Oromoo hayyuu kan kee osoo ati jirtu osoo ati argitu hidhaa waggaa mana hidhaa murtii waggaa 15tti kennuuf deemaa jiranii. Dubbii kana kenne nama subasontaane nama isaan keessa walumaan hojjetaa jiru nama isaan keessa jiru Iccittii kana dhibbatti itti amanee beekutu naaf himee hadaraa isinitti haa ta'u Jawar Sagalee haa taanu guyyaa boruu Abiyyiin guyyaa boruu Adaamaa deemaa jira. Wanti inni Adaamaa deemuuf tokkoffaa Jawarin irraa mirga wabii kaasee jira. Lammaffaa immoo haala sababa Iskandar Naggaatiin wal qabsiisanii Jawarin irratti hidhaa waggaa 15 murteessuudhaaf gama Adaamaa deemaa jira jedhan. Kan oduu kana naaf hime ijoollee xixiqqoo osoo hin taane nama isaan wajjin taa'ee waan isaan hojjetan waan isaan dubbatan arge jechuudha. Kanaaf wanti guyyaa boruu ta'uu deemaa jiru isinis arguudhaaf teessanii amma yoo namni isinii dubbatu dubbiin kun soba isiniif fakkaata. Oromoo dhumataa jirras wareegamaa jirras aarsaa barbaachisu kamuu kafalaa jirra. Garuu ammoo osoo nuti ijaan argaa jirru osoo nuti gurraan dhagaa jiru hayyuu kan kee gaafa mana hidhaatitti waggaa 15 murtiitti kennani hayi kufa kee hayi caba kee. Jawar nuuf jedheeti. Jawar Oromiyaa jedheeti. Jawar haqa falmateeti malee yakkamaa ta'eetiif miti. Kanarra murtii kanatti kennuuf deeman. Waan kana dhaga'uu teessani Jawarin irraa oguma mirgi wabii yoo jiraate meediyaaleen hordofanii isin gadi baasan. Jawar akka mirga wabiis irraa kaasan akka mootu hidhaa waggaa 15tti murteessuuf deeman. Abiyyiin guyyaa boruu Adaamaa dhufe waan inni jedhu waliinuu argina waliinuu dhageenya. Kanaaf Oromoo osoo salphatiin osoo karatti hin hafin dafaa ilma keessaniif yeroo gabaabaa keessa sagalee taafi gadi balaleeffadha. Taa'uun qabu Jawar yakkamaa miti. Warra silahaa caaluu ajjeese
warra silaa gocha hin taane raawwate Abiyyiin mataan isaatu osoo seerri jiraate kan seeraan ilaalamee kan seeraan adabamee hidhamuu qabu ture. Jawar ammoo galanni Jawarii kana ture. Galanni Jawarii dararaa fi hidhama kan osoo hin taane silaa har'a abbaan biyyaa isa ta'e. Jawar haa caalu ajjeesuu miti. Diinota isa arrabsituu guyyaa tokko hin ajjeesa jedhee yaadeen beeku. Maaliif olola sobaatiif, maaliif shira dabaatiif, maaliif murtee kijibaa maggaarrajaa dugda duubaatiin Jawar irratti wanti kun deemaa jira. Amma maggaarrajaa dugda duubaatiin dhokataniitiin irratti raganiif Jawar hidhaa waggaa 15 hidhamuu qaba. Subhaanallah, astaghfirullah ta'uun qabu kun tasumaayyuu haqaaf dhaabbatan taanaan biyya tana dhugaaf bulchuuf deeman taanaan bilisiginnaan paartii biyya ajjeestu, paartii biyya hiitu osoo hin taane paartii haqaaf dhaabbatti ta'uu qabdi. Kana irratti Oromoo Dammaaqi guyyaa boru waan ta'uuf deemu arguuf jirta. Jawar